Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan iddoo garagaraatiittanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan, nageenya rabbii kan jaalalaa fi kabajaa idduma jirtan hundattuu isin haala qabdu jenna. Hordoftoonni Baarik Miidiyaa warroonni karaa sooshaal miidiyaa yuutuubii fi karaa telegiraamaa akkasumas karaa feesbuukatiin jechuudha warroonni nu hordofaa turtan dhiyeenya kana gara baatii takka sagantaa gadhiisuu dhiifnee jirra. Viidiyoon immoo hojjetamuu hin dhaabne jechuudha. Sagantaa immoo yuutuubii irratti upload gochuu dhaabne malee waan akkasiiti. Inshaallah yoo rabbi jedhe walitti deebinee jirra. Rabbiin warra khayrii warra waan hojjetu hundaa ikhlaasaan hojjetu fuuluma isaa barbaachaaf jecha hojjetee warra itti milkaa'u rabbiin nu haa taasisu. Daawwaan keenya barumsa keenya itti fufa jechuudha. Qur'aan fi hadiisan dabaalamee aartii ofitti makatee jechuudha. Maaliifuu akkuma amantaaf hojjennu gama sabummaa kanaanis aartii guddisuu illee dirqama kenna. Gosoota aartii keessaa sagantaan keenya diraamaa, walaloo akkasumas nashiidaa waan garagaraa jechuudha. Waan akkanaatiin inshaallah yoo rabbiin jedhe rabbiin warra waan yaade dhaqqabu nu haa taasisu. Yeroo tokko tokko yaaddee faasii milkaa'uu dhabee akkuma manaama yookaan akka abjuu ta'ee si harkaa hafa jechuudha. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya egaa rabbiin jedhe gara fuulduratti sagantaa guddaa hojjechuu yaada qabna. Baarik Multimedia Production ijaarsa dhalootaaf kan bu'uure hawaasa barsiisuudhaaf yeroo ammaa kana miidiyaan humna guddaa qaba. Humni guddaan har'aan tana addunyaa guutuu sochoosu, humni guddaan gaara sochoosu miidiyaadha jechuudha. Namni duraan abbootiin keenya warroonni nu dura diin kana utubanii lafee dugdaa ta'anii diin kana nu gahan lafa yeroo akka har'aa kana makiinaan hin jirre jechuudha. Lafa deemsan guyyaa lama guyyaa sadii deemsisutti luka fiitiin deemanii kan wanni yaabbatanii jira jechuudha. Kan wanni nyaatan sunu wannummaan nyaatanuu garattuu jechuudha. Wannummaan garatti nyaatanuu kan jirre deemaniiti ilmii baratan. Warroonni baratanis akkasuma geessuudhaaf baadiyaa lafa fagoo luka isaaniitiin deemanii akkasitti ilmii tana facaasaa turan jechuudha. Nutis inshaallah haga rabbiin nu laaffiseen miidiyaa kanatti fayyadamnee jechuudha. Har'a kun alhamdulillahi teknooloojiin tolee jira jechuudha. Namni manuma ofii taa'ee kabaratu barachuu danda'a, kabarsiisu immoo barsiisuu danda'a jechuudha. Waan akkanaati alhamdulillahi kun tola rabbiiti. Warra ni'imaa kana tola rabbiin nurratti oole kana warra irraanfatu rabbiin nun taasisin isiniin jedha. Inshaallah sagantaan dabbalii seenaa sagantaan mi'aawan akka dammaa kan hawwiidhaan eegamu jechuudha. Sagantaan paartiin hedduun inshaallah lafa jira. Tartiiba isaatiin isinii gadhiisuu qofa. Tartiibuma isaatiin isinii gadhiisuu qofa. Rabbiin nagaa keessatti, fayyaa keessatti, bal'oo keessatti, aafiyaa keessatti, gammachuu keessatti walitti nu haa deebisu. Rakkina nurraa haa qabu, hamtuu garagaraa nurraa haa qabu. Maasiyateen nu haa dhiisu, nuuf haa araaramu. Beekumsa nu haa kennu, beekamtillee nu haa kennu. Beekumsi kun beekamtii malee hin bareedu. Beekamtillee beekumsa malee hin bareedu. Lachuun waa kennu jedha. Haasawa kiyya asuma irratti isinirraa gabaabsa. Amala kiyyarraa haasawa jammarraan na beeytanii miire akkasii dhiifama naa godhaa inshaallah. Sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Nagaan nuuf turaa. Isin jaalannaa. Chaanaala keenya sabskiraayib gochuudhaan, sheer gochuudhaan, laayikii gochuudhaan nu bira dhaabadhaa nu gargaaraa isiniin jedha. Laayikiin isin duutan tun nuufi faayidaa guddaa qabdi. Isiniif immoo homaa isinirraa hin hir'iftu jechuun laayiktuu kun waan ulfaatu miti, waan maallaqa nama kafalchiisu illee miti. Yoo isin laayikii tuutan akka sheeritti fayyada. Laayikii yoo tuutan namoonni hedduun akka arguu danda'anitti jechuudha. Yuutuub irratti akkasii faayidaa. Kanaafuu laayik gochuudhaan, sheer gochuudhaan chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan wal cinaa dhaabbannu wal haa jabeessuun dhaamsa kiyya egaa. أكنا والسلام عليكم ورحمة الله